jenne noora isinillee anaa dhufu. Akkam jirtu yaa ilmaan Oromoo bakkuma jirtan maratti baga nagahaan jiraattanii xiqqoo har'a sagaleen kiyya kun sirriin jiru wantoonni tokko tokko waan nama jeequtu jira. Kanaaf xiqqoo sagaleen koo sirrii waan hin jirree fi yeroo dheeraa hin turu namoonni biroollee laayivii dhufanii wantoota garaagaraa irraa haasa'uu kan barbaadantu jiru. Kanaaf hunda dura yaa ilmaan Oromoo addunyaa tanarra biyya garaagaraa keessa faffacaanee jiraannullee yeroo ammaan tanaa yoomiyyuu ol qalbiin ilmaan Oromoodhaa bakka takkatti deebitee jirti. Yaadni ilmaan Oromoodhaa bakka takkatti deebi'ee jira. Yaadaan yookiin qaamaan bakka bakka haa jiraannu malee yaadni keenya yoomillee taanaan wanti namni Ameerikaa jiru yaadu, wanti namni Kaanaadaa jiru yaadu, ka Awurooppaa, ka Awustiraaliyaa, ka garaacha walakkaa Oromiyaa fiinxatti qarqara Oromiyaa irra jiraatu, kamuyyuu ka biyya Arabaa jiraatu, Saawuz Afrikaa ka jiraatu, biyya kamiyyuu yoo laaltanii jettan OPDO illee dabalatee jechuudha. Yeroo ammaan tanaa ilmaan Oromoo yaadni isaanii gara tokko deemaa jira. Yaadni ilmaan Oromoo gara tokko deemuun kun ammootu diina raffisutti hin jiru. Sirbi amma isin dhageesse kun sirba Na'imaa Abdurrahmaanii. Osoo sirba kana bira hin dabarre dura waa takka jechuun barbaada. Yaa ilmaan Oromoo, nu wal malee nama biraa hin qabnu. Abbaan biraa kan nuti eeggannu akka hin jirre hubadhaa. OPDO'n dur gaachana Tigree godhatteetiin ilmaan Oromoo Oromummaa yookiin sabboonummaa qaban akka diinaatitti lakkaa'amaa rakkataatiin dararamaa maqaa OPDO'tiin turan yeroo ammaan tanaa OPDO'nuu gaachana TPLF jalaa sadarkaa bahaa jirtu keessa jirti. Nuti wal malee hin qabnu. Wal malee hin qabnu jala sararaa beekaa. Ilmi Oromoo tokko yoo rakkatu, ilmi Oromoo tokko yoo dararamu abbaan biraa alarraa dhufee alagaan tokko akka gargaaru hin hawwina. Gargaarsa Hayilee Gabrasillaasee qarshii Itoophiyaa 100,000 kennee jennaan jiraataan Saawuz Afrikaa keessa jiru lakka maallaqa sana deebisa anatu 200,000 kennaa maallaqni alagaa homaa nuun gootu ka jedhellee jira. Tokko ammoo kan alagaa keessaa ka kanaayyuu nuu godhe hin jiru meeqa isumaatu haa fudhannu ka jedhetu jira. Waan kana waa takkaaf kaase jira kenna. Sirbi har'aan irraa eegalee sirba Na'imaati. Na'imaa Abdurrahmaan ijoollee Dirree Dawaatti dhalatte. Gara biraatiin ammoo hin heerumtee abbaa warraa isii ka isiin itti heerumtee ijoollee kuyyaraati. Nama murteessaa Hajjii jedhamutti jechuudha. Haadha warraatiif abbaa warraati. Akkuma ilmaan Oromoo dararaman kamuu, akkuma ilmaan Oromoo rakkachaatiin turan kamuu, aartistoonni kunniin lamaanuu jechuudha. Gaheen isaan qabsoo Oromoo keessatti qaban xiqqaa miti. Sirbi isaan ittiin uummata Oromoo ittiin dadammaqsan waan xiqqaa miti. Yeroo ammaan tanaa akkuma baqattoota Oromoo kamiyyuu biyya irraa baqatan, biyya kamirraa baqatan, Itoophiyaa irraa baqatanii Misra seenanii Ijipti keessa jiru. Daa'ima dhalattuu ka waa takka hin beekne rakkina hin beekne qabatanii yeroo ammaan tanaa Misra keessatti argamu. Namni kun aartistiidha. Jara keenya yoo aartistiin tokko dhibamu, aartistiin tokko gadi bahee namaaf dubbachuu danda'u qaba. Aartistiin Oromoo dursa eenyuunuu duratti dhaqqabuu danda'u qaba. Namni ogummaa doktora Oromoo tokko yoo dhibame rakkina doktora Oromoo namni wal beekaniin dursanii doktora Oromooti. Kanaaf aartistoota Oromootiif ergaa qaba. Aartistoonni Oromoo Murteessaa Hajjiitii fi Na'imaa Abdurrahmaan yeroo ammaan tanaa biyya Ijiptii keessatti daa'ima qabatanii ka hujii hin qabne jiruu baqattummaatiin ka jiran daa'ima isaaniitiif aananuu waan ittiin bitan dhabanii rakkoo keessa jiran. Aartistoonni tokko hujii gargaarsaa hin goonettanii jalqaba birraan faati waan tokko yaamanii turanii wanti sun ammoo gargaarsi hanga har'aatitti ijoolleen kunniin argatan hin jiru. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo ilmi namaa kamuuyyuu ni rakkata. Ilmi namaa namni har'a nuti rakkateedhaaf gargaarsa gaafannuuf kun boru ganama ammootu inni nama nu gargaaru. Boru ganama nama biyyattii waa hedduun abdannu. Boru ganama hamilee qeerroo kennaa ni guuta jennee ijoollee abdannu. Kanaaf aartistoonni Oromoo kamiyyuu jechuudha. Tokko lama osoo isiniin hin jenne aartistoonni Oromoo keessattuu aartistoonni dubartii. Aartistoonni dubartummaadhaan manaa bahanii daa'ima qabatanii biyya namaa keessatti rakkachuun hangam akka ulfaataa ta'e ni beektan. Kanaaf jaalangaa isaanis na gargaaruu danda'a, caffeen na gargaaruu danda'a, aartistoota jiran kanniin dhaqqabaa. Namoonni biroo warri Awustiraaliyaa jirtan, Amboo fa'aallee, Saamiin fa'aallee eessumayyuu warri jirtan. Aartistoota uummata Oromoo irrattuu sirbanuu fuutanii affeertanii bakka garagaraatitti gargaaraa jirtan.
artistoota kana bira haa dhaabbannu. Artistoonni kunniin eessumaayyuu miti Oromoota. Eenyuufuu gargaarsa gaafataa hin jirru daa'ima as kennaa malee waa mana keessa hin jiranii hin beekne ubbiraa qaban. Kanaaf adaraa isinitti haa ta'u ergaan kiyya artistoota Oromoo kan akka Saaliyaa Saamii dubartoota keessaa jechuudha. Ijji tayaamamtu isiidha. Namoonni biroollee bebbeekamoon jiru. Kan akka Umar Suleeman artistoota gurguddoodha. Artistoonni gurguddooleen kunniin artistoota kana bira dhaabbachuun fakkeenya ta'uun waldaa artistoota ittiin gargaran qabaachuun dirqama ta'a. Artistii tokko yeroo rakkatu saba itti eeguun barbaachisaa miti. Waldaa takka qabaachuu danda'uu qabdan. Saba bira dhaabbachuu danda'uu qabdan. Saba bira dhaabbachuudhaaf garuu jalqaba uf bira nama dhaabateetu saba bira dhaabata. Kanaaf artistoonni Oromoo wanti kun hojii manaa isinii ta'e akka irratti hojjettan adaraa isinitti haa ta'uu jedha. Garanaan kanuma jedhee irra darbaa kanaaf adaraa isinitti haa ta'u waa'ee artistoota keenya kanneen biyyaa baqatanii rakkoo keessa jiranii akka hin callifne. Garaa jalaan qofa nama tokko gargaartanii tokko hin dhiisinaa. Waan tokkoof goone akka waldaati wanti kun itti deemuu qabdanii ka jedhudha. Kana kun sirba kiyyarraa ka'eetiin waan dhagahaa jiruu fi waan argaa jirurraa kana jedha. Maatiin artistoota kanaallee qunnamaatii artistoota kana bira dhaabbadha. Maatiin illee ka quban qabnellee murteessaa hajjii ijoollee kuyyaraati. Na'imaa Abdurramaan ijoollee Direedawaati. Kun ammoo namootuma naannoo sanaatiif illee wanti gurguddaan harkaanuu qabaatullee wantoonni akkanaa kunniin dagachuun sirrii waan hin ta'iniif kana kaasaa jira. Har'a ka dhufeefi waan muraasa dhimma artistootaa kan waan irraa bu'a. Inni biraa haala yerooti. Haalli yeroo Oromiyaa keessa jiru hundumti keessanuu argitanii jirtan. Hundumti keessanuu argitanii jirtanii Oromoon hanga daa'imni isaanii mana keessatti ibiddi ittiin qabatee gubatu geettee jirti. Kanaa ol wanti nuu hafe hin jiru. Kanaa ol salphinni nuu hafe duuti nuu hafte ka haadha takka abbaa tokko jalaa ilmaan sadii mana tokko keessatti sadarkaa gubachuu irra gahan osoo rasaasaan du'an jedhama. Osoo gugurdatanii dirree qabsoo dhaqanii dirree qabsoo irratti rasaasaan dhahamanii dhugaadhaan. Osoo gadi bahanii nama jalaa dhagaa nama darbatanii du'anii hiriira bahanii achirra du'anii jenna. Garuu daa'imman mana jirtu haadha abbaan itti deebinaa daa'imman yaaddu mana ibiddatti qabanii daa'imman gubuu jechuun yeroo ammaan tana ammootu miidiyaalee warra naannoo shaniitii wanti bahaa jiru akka waan namni hin godhiniitti akka waan maatiin ibidda mana dagatee baheetitti wanti haasamaa jiru kunniin sirriidhaa miti. Kanaaf gaddi nuti keessa jirru gadda guddaa. Salphinni nuti keessa jirru salphina guddaa. Rakkoon Oromoon keessa jiru rakkoo guddaa. Kanaaf woma hunda waan xixiqqoo miidiyaa irratti hin asiin baafnee waliin finnu dhiisnee dhimmoota kanniin irratti sirritti hojjechuu danda'uu qabna. Oromoon walii galuun amma yoo amma bira dabre rakkoo keessa seennaa beekaa. Yeroo hundaa carraan nu darba qofa jenna. Carraan kana booda nu darbu jiraachuu hin qabu. Hanga dhumaatitti deemuu qabna waan kan addaan kutuu hin qabu sabni Oromoodha. Warri biyya ala jiru deeggarsa kenna gargaarsa kenna kaleessa goone jennee dhaabbachuu hin qabnu. Gargaarsi kun itti fufuu danda'uu qaba. Koominiitiileen Oromoodhaa biyya alaa keessa jirtan bakka jirtan hundatti gargaarsa ilmaan Oromootiif godhamu kana hin rafinaa. Let's start working. Don't get a break. Break hin fudhatinaa. Boqonnaa hin fudhatinaa. Diinni keenya halkanii guyyaa hojjetaa jira. Boqonnaa hin fudhanne. Nuti ilmaan Oromoo akkamitti irraa boqanna? Nuti ilmaan Oromoo akkamitti biizii taanee sababanna? Nuti ilmaan Oromoo akkamitti osoo ilmi namaa ibiddaan gubataa jiru, osoo ilmi namaa bina isaa irraa baqataatiin jiru, wantoota kana hunda irratti callisuun yakka guddaa nutti ta'a. Sheenaan nu gaafata. Seenaa haa dalagnu akka hin sheenofne haa taanu warroonni biyya alaa jirtan. Waan qabnu ammallee continuously deeggarsa kana haa guurru adaraa. Hinda communityowwan Oromoo communities maqaa community leaders board of community warri taatan wanti kun irra hin rafinaa hin cal'isinaa yeroo haalli tokko hammaatu qofa hin oo'inaa miira keenya jala hin deemnu hujii dhaabbataa continuous ta'e haa dalagnu hujii dhaabbataa continuous ta'e ka walirraa citiinsa hin qabne ka sabni keenya umrii isaa guutuu abdii nurraa godhatu haa horannu haa godhannu hamileen keenya halkanii guyyaa gargaarsa saba Oromoo irratti haa ta'u ummata Oromoo bira dhaabbachuu irratti haa ta'u diinni keenya akka mataan isaa gadi cabu haa goonu. Yoo kana gochuu dhabne akka bishaan ganna boontuu jedhan bishaan ganna qofa guutu kan bona ammootu yeroo roobni caame kan dhabamu. Qabsoon ummata Oromoo gannaa boontuu ta'uu hin qabu.
Gannaa boontuu jechuun ganna ni boonti. Bona ammoo waan akka kan hin jirre. Oromoon yogguu diinni ilmaan Oromoo gubu kan nuti akaakii zarraaf jennu yeroo biraa ammootu kan rafnu ta'uu hin qabu. Kuni itti yaadamuu qaba. Community leaders, this is a call for you. Community everywhere through addunyaa guutuu warri community leaderoota community qabdan waan kan irratti hojjedhaa adaraa isinitti haa ta'u. Kuni kana ta'ee osoo jiru warra Oromiyaa keessa jirtaniif yeroo ammaan tana hiriirri biyyoota Oromiyaa keessatti bakka garagaraatti yaamamaa jira. Hiriirri yoo jaarsootti yaamame kombolchi hiriiruu danda'u qaba. Kombolchi yoo hiriira oole Haramaayaan, Dadar, Qursum, Baabileen, Harargeen bahaa hiriirri waliin gahuu danda'u qaba. Amma yeroo dabre amma dura yaadatte yoo ta'e yeroo gargaarsi naannoo tokkorraa ka'u naannoo biraa yeroo gargaarsi dhaabamu gadi baanee dubbataatiin turre. Oromiyaa guutuutti Wallaggaa bahaa Wallaggaa dhiyaa hundisaa Shawaa bahaa Shawaa dhiyaa Jimmaa Iluu Abbaa Booraa Arsii Baalee Booranaa Gujii Walloo Kamisee wanti ta'uu qabu waraabessi nama qoqqoodee nama nyaata. Waraabessi nama qoqqoodee nama nyaata. Waraabessi nu qoqqoodee akka nu nyaanne iddoo hundarraa hafuura itti kutuu danda'uu qabna. Irreecharraa nagaa hangalleen galata rabbiitii ta'e warri waan kanarra gahee guddaa taphatan rabbiin jazaa isinii haa kafalu jenna malee thank you isiniin hin jennu. Because dirqama keessan baatan kaa. An wantu as hojjataa jiru thank you naan jedhuudhaa miti. Jazaa rabbi naa kafaluu danda'a. Rabbi irraa hin eeggadha. Garuu dirqama kiyya bahaa jira'an. Kanaaf lammiiwwan Oromoodhaa hundinuu sochiin hiriiraa yoo bakka tokko eegale bakka tokkollee dhaabachuun qabu bakka hundarraa walqixa ka'uu danda'uu qaba. Akkuma gargaarsi in millions Wallagga irraa deemu, Amboo irraa deemu, Shawaa irraa deemu, Arsii irraa deemu dhimmi hiriiraa kunillee bifa saniin deemuu qaba. Kanaaf ummanni Oromoo yeroo hiriirri bakka tokko bahu bakka hundarraayyuu hiriira baya. Yoo tuun halkan bahe kun guyyaa hafuura kuchisiisuu danda'uun dirqama ta'a TPLFin. Dubbiin dubbii OPDO biraa bikutteerti. TPLF rakkoo keessa jiru. Inni kuni kana. Inni biraa kan dubbadhu xiqqoo hafuurri sagaleen kiyya rakkoo qaba jedhee jira na ciccitaa dhiifama naa godha. Gabaabseetiin keessaa bahuu barbaada. Inni biraa haasawa yookiin ammoo interview Koloneel Abbabaa Garasuu godhe agartanii jirtan ilmaan Oromoo marti. Haasofni yookiin ammoo interviewin Koloneel Abbabaa Garasuu godhe reediyoo SBS fi hangaasaan guyyaa dheengaddaa godhan argitanii jirtanii. Akkuma Oromoo tokkoo namni kun ilmaan Oromootiif jechuudha. Oromoonni 540 yeroo takka qabsoo uummata Oromootitti erkanna jedhanii dabalamna jedhanii waraana mooraa diinaa san cabsanii waraana lama cabsanii daangaa waraana Itoophiyaa cabsanii daangaa waraana Eertiraa cabsanii sadaffaa fanjii lafa awwaalame hunda bira cabsanii waraanni 540 ka ta'u Eertiraan makamuun isaanii yaadatama. Waraanni sun garuu har'a eessa jiraa yoo jenne akkaataa haasawa yookiin interview Koloneel Abbabaa Garasuu irraa dhageenyeen namni beeku Daawud Ibsaa qofaa jedhameera. Abbaan biraa hin beeka wanti jedhamu hin jiru. Kanaaf Koloneel Abbabaa Garasuutiin Rabbiin baga Eertiraa keessaa nagahaan lubbuu tanteesi baasee bakka jirtutti ammallee Rabbi si bira haa jiraatu Rabbi si haa tiksu jennaani ilmaan Oromoo kamiyyuu taanaan kanneen qabsoo uummata Oromootiif jecha haasawa isaa keessa irra deebi'ee waa takka jedha waan jiruu kiyya keessatti narraa hin banne. Abaa'oon kaayyoo sirrii qabani. Ogummaas ni qabani. Dandeettii ni qabani. Bilchina siyaasaa ni qabanii jedhe. Garuu hanqinni abaa'oo keessatti yeroo sana nuti ilaalaatiin turre humna jabaa waan hin qabaniif bakka isaan humna itti hanqatan sanatti humna sana cimsina jennee Eertiraa seenne. Eertiraa erga seennee booda ammoo wanti ta'eef haallaa sanaati ta'uu hin dandeenye milkaa'uu hin dandeenye. Haasawa isaa keessatti yoo agartan ammallee qabsoo uummata Oromootitti deebi'ee hujii hojjechuudhaaf yoomillee taanaan kaayyoon kiyya akka galma hin gahin ifatti lafa kaahee jira. Nama har'allee uummata Oromootiif qophaawaa ta'edha. Kanaaf nutis nama kana bira dhaabbachuu qabna, maatii isaa bira dhaabbachuu qabna. Maatiin isaa har'a ijoolleen isaa laalaa kaa 2006 dhuma irratti 7 ka'umsa irratti namoonni biyyaa bahan 2007 keessa biyyaa bahamee 2006 biyyaa bahamee hanga har'aa ilmoo ofii arguu dadhabuun waan qabsoon qabdu argaa. San biraayyuu dabranii qabsootti makamne jedhanii mana hidhaa keessatti tortoruun
mana hidhaa keessatti rakkachuun waan isiin qabdu argaa ka. Kun ammoo kan ta'e Oromoodhaan akka ta'e kiliirrii dubbatameera. Kanaaf gargaarsi koloneel Abbabaa Garasuu goofandiin banamee jira. Goofandiin feesbuukii kiyyarratti illee gadhiifamee jira. Hangaasaan dheengadda dubbatee ture. Goofandii sana irratti eegalamee jira. Ganama har'aa gadhiifamee eegalamee jira. Gargaarsi itti fufee jira. Yaa ilmaan Oromoo waa takkan jedha. Guyyaa dheengaddaa yeroo hangaasaan miidiyaa irra osoo jiru namni laayivii yeroo sana haasawaa sana intarviyu sana hordofaa ture nama 800 ol. Galgala sanitti namni viidiyoo sana laale nama 19,000 ol. Yeroo kaleessa moo dheengadda yeroo deebi'ee yogguu laalu 27,000 akkas dhaqee jira. 25,000 bira dabreera. Namni 25,000 haasawa sana hordoftaniitiin dhageeffattan doolaara moo 10 osoo kennine maallaqa meeqa akka buusuu dandeenyu laala. Gargaarsa meeqa akka gochuu fi dandeenyu laala. Kuni maal godha? Koloneel Abbabaa Garasuu bira dhaabbachuu jechuun qabsoo Oromoo bira dhaabbachuu jechuudha. Qabsoo Oromoo bira dhaabbachuu jechuun ilmaan Oromoo kanneen biyya keessatti qabsaa'aatiin jiran hundi isaanii qabsoo Oromootti akka makaman gochuu jechuudha. Yeroo dabre waan an kaase yaadadha. Waraanni hommaa waraanaa kanneen Oromiyaa keessa yookiin mootummaa TPLF keessa jiru maaliif as makamuu dide kan jedhu uf duuba deebi'aa rakkoo ture laala. Amma abdii horachuun ilmaan Oromoo kanneen qabsoodhaaf manaa bahan cinaa dhaabbachuun kenna amma yoo amma isaan cinaa kan dhaabbanne rakkoo keessa jirraa jechuudha. Kanaaf kana agarsiisnee ilmaan Oromoo kamuu eessumaayyuu ka jiran ilmaan Oromoo bakka hunda jiran Oromummaa isaaniitiif yeroon isaan itti qabsaa'anii fi yaamichi nuti goonuuf kana waan ta'eef isa kana ammoo mirkaneessuudhaaf ammoo koloneel Abbabaa Garasuu bira dhaabbachuudhaan mirkaneessuu danda'u qabdanii har'a yeroo an asirraa bu'ee galgala kanaatitti gargaarsi kun Oromoon bakka jirtu ammallee agarsiisuu danda'u qabdanii ilmaan Oromoo adaraa isinitti haa ta'u. Gargaarsi kun gargaarsa ajaa'ibaa gargaarsa ilmaan Oromoo hundaaf hamilee kennuu danda'u qabaadha. Kan durarra kaasellee sanaaf namoonni biyyarraa bahan artistoonni biyyarraa bahan waa malee biyyarraa hin baani waan isaan dalaganii bahan hedduu isaanii dhageenyeerra alarraa garuu hin dubbannu malee asirra baafne jechuudha. Kanaaf bira dhaabbachuun ijoollee sanaaf abdii ta'anii artistoonni biraallee waan gaarii akka hojjetan akkuma amma biyya keessa hojjetaa jiran hamilee isaanii haa cimsinu. Koloneel Abbabaa Garasuu bira dhaabbadha. Kanneen biroollee uf dura yoonta akkanaa yoo as bahe bifa wal fakkaachuun bira dhaabbachuun kenna dirqama ta'a. Jabaadha. Goota Oromoo erga du'ee qofa hin boohinaa. Ilmaan Oromoo erga duunee qofa olii hin boonnu. Namni du'ee dhumatee jira. Dan wama feetillee ta'u yoo rabbiin isaa tole jannata isaa ni gala. Yoo itti ammaati ammootu rabbiin ammoo nama qabsoo irra du'e waan akka jannata galuun isaa hin ooltu. Because rabbiin ni jedha. Qabeenya isaa irra waan isaa irratti namni duunaan shakkiyyuu hin qabu. Kanaaf goota keenya osoo lubbuun jiru haa faarsinu. Osoo lubbuun jiru bara haa dhaabbannu. Adaraa isinitti haa ta'u isin tan koloneel Abbabaa Garasuu gargaarsa san asumaan kana jedhee inni ammoo rabbiin umrii dheeraa fi fayyaa isaa kennee nama qabsoo uummata Oromootitti ammallee dudda garagalee deebi'eetiin qabsoo sana finiinsu rabbiin isa haa godhu. Kan akka godhullee abdii irraa qabna. Kun akkasi. Inni biraa maaliif kana jedhaa namni yeroo inni haasawa godhu hin booyin hin jiru. An achi dura haasawa isaa dhaga'ee almost yeroo 3 imimmaan haqadheera. Maaltu imimmaan nama qachiisa? Uf bakka san kaayee ilaaluudhaan. Ofii kiyyaa osoo bakka san jiraadhee maal godhuu danda'a ka jedhu jechuudha. Inni biraa kanumaan wal qabatee jechuudha. Dhimma haasawa sanaa dhageenyeerra. Ergaa gabaabduu hoogganaa ABO shaneetiif obbo Daawud Ibsaatiif ergaan qaba. Ergaan kun ammootu akka isaan bira geettu abdiin qaba. Ergaan kun gaafiin kun gaafii kiyyaa miti. Namni hedduu garaa jalaa waan barreessaa jirutu jira. Kanaa ol ammoo evidensiin Jaal Daawud Ibsaa jedhaa yoo feetan obbo jedhaa yoo feetan hayyu duree shanee jedhaa yoo feetan gaafiin qaba. Ergaan qaba isaaf. Ergaan ani qabu yakkoota dalagdee jala qulqulleessiidhaan mahatattamaan. Yeroo baay'ee ilmi namaa yeroo baay'ee waan tokko dhagaheetuma callisa. Garuu this is a time
warri miseensa shanee taatanillee this is a time, it's a last call isiniif hunda keessaniif. Kana ta'uu baannaan ummanni Oromoo dudda isin garagaluun ija keessaniin arginu yeroo isin jedhu jala gahamee jira. Hangardaa waan akkanaa waan gana jabaa dubbadhee hin beekan. Sababiinis qabsaawaan Oromoo halkan takkallee gadi bahee ummat Oromootiif yoo qabsaa'e sa'atii takka jiruu fi irraa kennaniitiin sabaaf qabsaa'u maal hangama akka ulfaatu I know. Kanaaf jecha qabsaawaa Oromoo irratti waa dubbachuu hin barbaaduan. Yeroo tokko namni qabsoodhaaf jecha waan hin kaane dalaga. Yeroo tokko namni waan kana yoo godhee karaa bira dabruudhaaf waa dalaga. Diina bira darbuudhaaf waa dalayda. Waa gattee waa fudhatta. Garuu wanti ilmaan Arsii irratti godhame, particularly Arsii ta'uudhaan jedhame, kuni ragaa koloneel Abbabaa Garasuu baasee ol wanti biraa hin jiru. There is no other evidence. Evidencein kana booda nuti dhiyeessinu wayituu hin jiru. Ani akka Arsiititti dubbadhee hin beeku. Never. Garuu wanti ta'aatii hin jiru. Namni tokko yoo Arsii ta'uudhaaf qofa walitti qabanii yookiin gaafii ciccimoo gaafateef qofa walitti qabanii yoo gochi jedhame sun kan irratti raawwatamu ta'e nama mana hidhaa dachii jala hidhuudhaa miti. Yeroo ammaan tana ijoolleen Oromoo ijoolleen naannoo Arsii bakka tempereecharii isaa digirii seelsheesii 55 hubadhaa ka 55 degree Celsius degree Fahrenheit warri Ameerikaa hojii jirtan hubadhaa. Naannoo akkasiitti ilmaan Oromoo maqaa Arsii ta'uutiif hidhaman amma hatattamaan gadi dhiistanii Eertiraa keessaa yaasuu qabdan ijoollee sana. Hatattamaan sana ta'uu baannaan dhaabni kunillee miseensi isaaniillee yakkamumaadhaan himatamuun isaanii hin hafu. It will take time. Yeroo ni fudhata. Garuu kun isinirraa hafaa hin jiru beeka. Yoo ilmi Oromoo tokko jiraate, it is not about Arsii ta'uudhaa miti. Ilmi Harargee tokkochi kan dhugaaf dhaabate yoo jiraate, yoo dachii tanarra isin waliin kan hafu ta'e, ilmi Wallaggaa tokkochi kan dhugaatti haqaaf dhaabatu yoo dachii tanarratti kan hafu ta'e, yakka isin ijoollee kanarratti daladdan isin gaafachuu irraa inuma nafnee beeka. There is no way. Karaan isin irraa itti dhiyeessitan hin jiru. Because we have a living evidence. Evidence lubbuu qabutu isinitti gadi bahe. Rakkoo isin hojjettantu isinitti gadi bahe. Kuni yakka olaanaadha. Salphina olaanaadha. Diina jenna malee diinni nu keessa jira jechuudha. Amma dura gaafii takka gaafadheen ture. Yeroo Junaydii Saaddoo pirezidaantii Oromiyaa ture. Yuunivarsiitiin Finfinnee ijoollee 300 aree. Ijoolleen 300 aree sun walakkaadhaa ol yoo xiqqaatti Eertiraa seenan. Baay'ee muraasa ka ta'an malee hedduun isaanii bakka isaan jiran namni beeku hin jiru. Yoo ni jirra jedhan 300 meeqa maqaa isaanii gadi ba'anii naa haa barreessanii. Ani yeroo sana Eertiraa seene lubbuu kootiin baheera haa jedhani. Ijoollee amma laal keemistiriin eebbifame kan jedhamu mucaa naannoo Shaashamannee kan. Ijoollee hedduu tokko lamaa miti. Listiin isaanii we got the evidence. Kana booda hin jiru shururuun. Kanaaf wanti kun isin baasaa hin jiru. Dhugaan jirtu baatee jirti. Waa lama wanti isin carraan keessan amma. Tokko ijoollee yeroo sana dhumatan. Ijoollee fixxanillee yoo jiraate baasaa warri haadha ga'ee taaziyaa taa'u. No, wanti dhositan hin jiru kana booda. Because dhugaan gadi bahaa jira. Kanaaf ilmaan Oromoo san kanneen hidhaa keessa jiran hatattamaan halkanii guyyaa Minnesota keessatti shaneen asin walgahii taa'uudhaaf deemtanii I know that. Walgahiin isin Minnesota keessatti deemsistan nageenya qabaata. Yoo dhugamatti miseensa sammuun isaa nagahaa ta'e, miseensa dhugamatti kaayyoo uummata Oromootiif dhaabate yoo ta'e, walgahii san irratti deebii isin deebistan isin laaluuf deemna. Sabni deebii isin irraa eega. Ilmaan isin akkasitti hiitan. Ilmaan hidhaman sun amma hatattamaan gaafii tokko malee Eertiraa keessaa mana hidhaatii miti. Eertiraa keessaa baaftanii biyya ollaa keessa seensiftanii arguu barbaannu. Biyya nagaa Ijipti seensiftanii yoo xiqqaate. Kanaan ala akka durii walgahii magaggeessinee walitti kolfinee gargar deemnaan abadan inuman jiraanne. Abadan inuman jiraanne kana beekaa. Warroonni biyya Ameerikaa teettanii lubbuu ilmaan Oromoo kanneen qabsoodhaaf Eertiraa deemanii achitti harkuma Oromootiin dhumatanitti ashooftan, qoostan, keessanitti illee rakkoodha. Of laalladhaa of bakka san kaayaati. Of laalaa of taazzabaa an osoo bakka san jiraadhee maalan ta'a jedhaati.
osoo ilmi arsii tokko ilmaa wallaggaa irratti waan san raawwatee jiraatee walli wallaggaa jirtan hadha maal taana jedhaa uf laala. Osoo ilmi harargee tokko ilmaa wallaggaa irratti waan akkasii raawwateetiin jiraatee nuti maal taana jedhaati ilaalladha. This is the time. Osoo ilmi shawaa tokko ilma jimmaa irratti waan san raawwatee maal jechuuf deemtan? Osoo ilmi jimmaa ilma shawaa irratti iluu irratti waan akkasii raawwatee akkam ta'uuf deemtan? Tokkoon keessanii iddoo ijoollee sanaa of kaayaatii of laala. Of laala. I know miseensonni shanee warri taatan namoonni jajjaboon namoonni oromummaan isinit dhagahamu namoonni dhugamatti dhaabni kun yakka akkanaa kana dalaguu hin qabu yakka kana dalage taanaan hin dhaaba kana keessa dhaabbachuun anaafu salphina jettaniitiin laaltan hedduun keessan akka jirtan naaf gala. Kanaaf dhaaba keessan ani dhaabni kiyya waan akkanaa raawwata taanaan halkan takka dhaaba sanii waliin dhaabbachuu hin danda'u. Halkan takka daqiiqaa 5 sekondii takka eeggachuu hin danda'u dhaaba san waliin. Osoo qabsoo keessatti gufuu namatti ani dhuga. Osoo dirree waraanaatitti fuula keessa si as dhiyeessanii diina jalaa si as garagalaniitiin dhuga. Ammoo wanti ta'e sanii miti. Kanaaf obbo Daawud Ibsaa Eertiraa keessa teettee umriin kan kee zalaalam hin jiraatu. Guyyaa tokko yoo namni illee seera si dhiyeessuu baate rabbillee umrii kan kee guyyaa umriin kee dhumatu ni duuta. Guyyaa umriin kan kee dhumatu ammoo anaa miti fuuluma rabbii ittiin amantuu dura akkamitti dhaabbatta? Fuula rabbii itti amantuu dura akkamitti dhaabbatta? This is a question for you. Ummanni ammoo amantii rabbiin namni ni sodaanna jettan. Waaqeffataan illee rabbi tokkochadha. Pheenxeen illee rabbi jedha. Islaamni illee rabbi jedha. Amantiin kunniin kun hundi isaaniitu rabbii waan dalagnuuf akka itti nu gaafatu ni himan. Ammoo yoo dhiiga ilmaan Oromootiif ka rabbiin isin hin gaafanne keeyyata yookiin maal waan isin itti amantan keessa yoo jiraate go ahead. Yoo rabbuu isin dhiise Oromoonuu isin hin dhiiftu. Trust me. Kana booda shururuun inuman jiraanne. Kanaaf hatattamaan miseensonni shanee dhugaa kana gadi baasaa. Deebii kennaa sabaaf. Deebii kennaa. Deebiin deebii shururuu qabduu miti. Deebiin deebii sadarkaa dhumaa irra geettee jirtu. የከረረ ነገር ይበጠሳል። ክርር ብሏል በአሁኑ ጊዜ ሸኔ ሚሴንሶኒ ሸኔ ወሮኒ ዱጋፍ ዳበተን. This is a time when you have to step away. Kana booda yeroon isin hifinafne. Garuu kan mooliin teettanii hanga dhumaatitti dhaaba kana qabanneetiin saba Oromootiif dhaabanna ka jettan taanaan I will promise you Shane will never stand in the land of Arsi or Oromia. Never. Abadan hin argitanii beekaa kan. Hin argitu. By the name of Shane, you will never stand in the land of Arsi. Beek. Oromoon lafa walittuu qabna. Dhugaa. Oromummaa walittuu qabna. Dhugaa. Garuu alagaanu ajjeesallee hin obsina. Kenna ammoo ka ta'e jedheenu ajjeesu ammoo hin danda'amu. Because diina oliiti kun. Diina olii diina si keessaati. Alagaani beekatta. Nama ati nama jettee fira jettee itti dheessitu sirratti cubbuu dalagu. Sirratti ilmaan Oromoo irratti gifii akkasii sanniin dalagu. Akkamitti callifamaadha. Koloneel Abbabaa Garasuu waan jedhatu jira. Hubadhaa waan kana Oromoon marri shanee hunda akkuma jiru walitti qabaa hin jiru. Shanee keessaa nama 2-3 waan kana ka beekuu jedhee kiliir godhee lafa kaa'e. Mee hubadhaa cubbuu nama 2-3 jedhe. Shaniinuun genne beekaa. Namoonni 2-3 dhaaba shanee yookiin ammoo abaa'oo shanee keessa ta'anii ilmaan Oromoo irratti yakka akkanaa kana dalagan. Ilmaan Shawaa ilmaan Tuulamaa irratti kiliirli kaafam. Yakka kana dalagan 2-3 san uf keessa achi baaftanii silaa yeroon isin qulqulleessan amma ture. Keessattuu warri Asmaraa dhaxxanii kora gaggeeffattanii deebitan. Korri sun kora milkiiti jettanii ONN gurra nu duuchaa jirtan. Garuuyyuu korri suni kora dhugaa arguu hin dandeenye. Kayakkamaa akka Daawud Ibsaa deebistanii filattanii deebistanii aangawaa Oromoo hojjettanii hayyu duree Oromoo hojjettanii keettanii yeroo isin achirraa galtan har'a yogguu dhugaamtu ni gadi baatu maaltu isin dhagama. Moo dirqamtaniitiin nama sana achi filtanii biraa deemtan akkuma jedhamu.
ibsa keessa yoo laallu dirqamtaniitiin fakkaattuu jaalattanii fakkaata. Yoo ka dirqamtan ta'e walgahii Minnesootaa irra qabdan irratti ifa baasuun amma isinirraa eegamu. Sana ta'uu baannaan keessattuu namoonni sadarkaa hogganaatti I know ummata waggaa 40 ol Oromiyaa maal akka fakkaatu ijjatee hin beekne qabdan hoggansa keessan keessa 42 years. Namni waggaa 40 dachii Oromiyaa keessa ijjatee hin beekne Oromoof ni qabsaa jechuun durumaanuu kijiba. Faranjii yoo taate deeggarsa maallaqaa deeggarsa ilaalcha siyaasaa nu gochuu taate. Oromoo ta'ee waggaa 42 ol Oromiyaa keessa osoo ijjatin hoggana koree giddu galeessaa keessa warri filattaniitiin isin galtan we know what they gonna say. We know. Kuni obsaa hin jiru kana booda dubbii siyaasaa kiyyaa miti. Dubbii dhiiga ilmaan Oromooti. Siyaasaa fedhe keessallee jiraatu isii tana an gaafiin kun ka dhiyeessaa jiru ilmaan yookiin ammoo Oromoo. I will expect dubbii kana shanee irraa dhaga'uu barbaada. Miseensota shanee deeggarsoota shanee ka jettan manguddoota Oromoo. This is a time yoo dhugamatti manguddoon Oromoo yoo dhugamatti manguddummaan teessan ka jiraattu abbootiin amantii yoo dhugamatti abbootiin amantummaa teessan ka jiraattu sheekonni yoo dhugamatti sheekummaan keessa dhugamatti dhiinni ilmaan Oromoo kun ka isinit dhagahamu wantoota xixiqqoodhaan namni walitti haasa'uudhaayyuu miti laayivii kanarraa nuti laayivii irratti waan xixiqqoo hanga dhiyoo kana kaatu tokko kan haasa'amaa jiru jira. That is a minor waan tuffannee bira dabruu qabnu. Garuu ilmaan Oromoo kanneen Asmaraa keessatti lubbuun isaanii bade kanneen hadha degree 55 degree Celsius. Someone can help me to convert into degree Fahrenheit. It is kuni bar temperature kuni meeqa seetan almost more than 120 degree Fahrenheit warra Ameerikaatiif. There is no such temperature biyya kana keessa biyya aloota hedduu keessa achi keessatti ummata hidhaman. Warri umriin keessan amata 55 oli battan manguddoo Minnesota particularly bakka ofii kiyyaa jiru. I need each of you gatteenne dhimma kana irratti dubbachuun dirqamata. I'm opening the door for you. Dhimma kana gadi teettanii mari'attanii abbootiin amantii kanneen miseensonni shanee hoggantan amma dubbiin isinii dhufteerti. Dhugaa tana baasuu baannaan wanti isin rabbuu jannata nuu galcha wanti isin jettan akka hin jirre beeka. Never. Kana isinitti himaa jirra. Shiratu dalagame, dharat dalagame ilmaan Oromoo irratti gufuun wanti hin taane dalagamte. Haqa ilmaan Oromoo tan hatattamaan ijoollee san akka hidhaa keessaa gadi yaasisistan. Hatattamaan. Yoo san ta'uu baate Oromoodha jedhamee Oromoo walgahii biyya alaatitti koominiitiin illee wanti inni hojjetu akka hin jiraannes beeka. We will be. An dhugaa isiniif hima. I'm not kidding. Dubbiin tun waan hamtu. Ani waan dhaga'ee hin beekne waan namoonni garagaraa yeroo dubbatan dubbiin tun kijibaa olola oofanii asii jedhameetiin himamu har'a ammootuu qabatamaan namni rakkoon irra gahe gadi bahee isinitti himee jira. Kanaaf adaraa isinitti haa ta'u. Manguddoon hundi keessan manguddoon abbootiin amantii manguddoon dargaggeessi artistoonni waan kana akka salphaatti ilaalinaa. Dhimmi kun dhimma laafatti haqa laaltanii bira dabartan taanaan dhaabbileen siyaasaa walii galaa jettan nobody is going to deal with Shane anymore yoo akkas taate. I'm telling you because it is hard. Tiisisa kokkee jiru waa galliqimsuun hin danda'amu achirratti. Tiisisa kokkee jiru wanti takka laaqanni wanti ati nyaattu sitti hin tolu. Ani hangardaa gaafiin koo dhaabbileen siyaasaa eega kaayyoo tokko ta'e eega saba tokkoof ka dhaabannu ta'e hatattamaan without any question alaabaa lafa kaayaa maqaa lafa kaayaa uummata Oromoo salphina keessaa baasaa jedhaa turre. Ammallee ejjannoon kiyya sani warri harki keessan dhiiga ilmaan Oromoo irraa qulqulluu taatan ammallee hatattamaan warroonni ammoo harka dhiiga hidhamtoota Eertiraa keessaa harka qabdan amma yeroon keessan. Osoo jirtan du'uuf deemtan osoo dhaabbattan du'uuf deemtan dhaabbatatti du'uuf deemtan kuni maali anatu isinirraa dheessa namatu isinirraa dheessa not because of who you are because of the crime that you are supporting. Kuni it is very shame salphina guddaa wanti akkanaa kun kan akka ajaa'ibaati. Inni biraa akka isinii hima silaam namni tokko yeroo yakka namaa baasu
yeroo garagaraatitti namuma dhugaa dubbatu tokkoyyuu warri shira xaxu miseensonni dhaaba kanaa ka ta'an warroonni shira xaxuudhaaf seenaa hin taane namaaf barreessuudhaaf qophaa'an jiru. Dhimma koloneel Abbabaa Garasuu irrattis ta'e dhimmoota nama biraa irratti waa takka barreessina jettanii wherever you are yeroo dheertuu sitti hin fakkaatin dhugaan zamana kana turtee hin ooltee hin bultu. Nama tokkocha attaa gochuu yaaddan taanaan namni tokko namni isiniin falmu abbammaan fedhee gufuullee ittillee gufate taanaan hanga yeroo dabre Birraa Gammadii fa'aa Ijipti irratti dhahame xiqqoo mallee namni tokko madaawa taanaaniin every crime you are the one who is going to take responsibility. Abbaa biraatii miti beeka ni fudhatte responsibilitiin kun abbaa biraa hin alaallatu Daawud Ibsaa alaallata. Abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu ilmaan qabsoodhaaf isin hin makamte. Abboonni charchi amantii ka jedhamu namni amantii gaggeessu akkam ta'eetiin biyya Ugaandaa dhaqee biyya Ugaandaatitti akkam gootanii nama kana hooggansa kana wayyaanee isinii ergee ofi fiddan jettanii nama biyya sanuu haa jiraatu haa jiraachuu baatu ilma Yuwerii Museveenii wajjin wantummaan isin haasoftuun abbaan amantii maal jechuu? What kind of leadership is that? Amantiin akkas isiniin jettu jirtiin. Ilma Oromoo tokko yoo shira xaxamu san irraa gadi of jalaa achi baasu taate shira xaxamurraa yoo Ugaandaa miti biyya fedhetti yoo dhiyeesse akkamitti miseensi shanee biyya san dhaxxanii nama kana of keessaa baasaa jettan? How come? Osoo argitanii ajjeesuuf deemtan jechuu bar gaafii matakka illee hin qabu kun. Ilma namaa irratti I will tell you Daawud Ibsaa mee kana booda ilma namaa tokko carratti murtii du'aa murteessiteen kan kee haa dhagahamu. Forever jiraatta taanaan ni jiraatta. Garuu ammoo Oromiyaan guyyaa tokko Oromiyaan ni walaboomti ni bilisoomti. I will see where you gonna be. Waan feete maaf hin taane yoo ka lubbuun kiyya baddu yoo ka lubbuun ilmaan Oromoo qeerroo Oromoo ka baddu yes of course. Garuu hanga qeerroon Oromoo jirtutti anis du abbaan fedhes du gumaan ilmaan Oromoodhaan ni ba'a. Sanii miti achin geennu ka jettan taanaan amma waan amma dura isinii gakkaa'e sana takka lama sadi jedhaa godha. Dubbiin tun dubbee qubee biyyattii jijjiiramteeti. Qubee TPLF jijjiiramte in dhufna jennee hanga waadaa galle hanga biyya saniitti dhufnee we will prove that warri qubee san qorate yakka ni ka jenneetiin. Inni biraa kalammataati wanti Daawud Ibsaa gadi baasuu qabu. Waraanni 540 biyya sana seeni tokko isaanii yoo ajjeeftanis yoo du'anii jiraatanis beelaaf dhukkuba rabbiitiin illee yoo du'anii jiraatan yeroon maatiin isaanii dhagahuu qabu amma maatiin ilmaan Oromoo kan qabsoo Oromootiin makamu 540 isintuu ragaa bahe akka isin hin makaman waraana qawwee guutuu qabatanii jechuudha. Ilmaan Oromoo sanniin keessaa walakkaan isaanii kunoo mollaaf oliin biyyattuu deebi'ee ka deebi'ame jira. Warri biyya deebi'ee ka dhageenyallee jira. Warroonni dachii tantee keessatti si wajjin Eertiraa keessatti hafan. Warroonni Eertiraa keessatti achis si waliin hafan guma dhiigni isaanii jechuudha. Dhimmi ilmaan sun yakka dalaganiitii miti gara kan kee ka dhufan. Qabsoo uummata Oromoo hanqina ABO'n qabdu fooyyessinaaf jedhanii dhufan. Daawudiin balleessina jedhaniitii miti ka dhufan. Daawudiin cimsinee Daawudiin abbaa biyyaa goonaa jedhaniitiin dhufan. Aangessinaa jedhaniitiin gara kee dhufan. Garuu akkaataan ati ittiin simatte faallaa isaati. Kanaaf miseensonni shanee ka asirra jirtanillee ka dhimma kana irratti waan hin taane feesbuukii irra barreessitanillee barreessaa oolaa. Anaa miti rabbillee isin hin dhiisu. Oromoo miti rabbillee isin hin dhiisu. Kanaaf dhimmi kun dhimma akka salphatti ilaalamu waan hin taaneef namoonni firoottan isaanii irraa du'an yoo du'an taaziyaa itti himamu. Ilmi Oromoo du'aa jira bar. 800 opidiyoon biyya keessatti bar 800 fixee diinni guyyaa tokkochatti. Isin 540 isin gaafataa jirra. Listii sana hanga jiru nullee hanga tokko ka agarru beeyna. Akka rabbiin isaan baase. Warroota ammoo gara isaan bu'an ummannii fi maatiin isaanii hin beekne hatattamaan saba gadheessaa dhaabni shanee ammootu walgahii amma gaggeessuuf deemtan irratti you need to have answers for this. Many people namni hedduun ni dhufa walgahii keessan kan dhufu isin deeggaruufi miti.
we need answer. Deebii barbaanna walgahii keessan irraa. Yoo walgahii kana irratti deebii kan hin qabne cancel your meeting as soon as possible in Minnesota. Ummanni Oromoo kana dhaga'aa jirtan kan Minnesota keessa jiraattan yoo dhugamatti dhiinni keessan lubbuun teessan akka lubbuu namaatti of laaltan taat walgahii shan'ee sana irra argamtanii takka lubbuu ilmaan Oromootiin kanneen hidhaa keessa jiran hatattamaan akka baasan. Dheengadda nama wayii Keeniyaadhaa yaamanii kora dhaqee kora Eertiraa keessatti hidhanii duranii jedhamee ture. Hidhanii jedhamee ture. Namni Eertiraa irratti hidhame kora san irra amma hatattamaan gara Keeniyaa akka galu Keeniyaatti arguu barbaanna miidiyaa Eertiraa irratti illee hin dhiyeessinaa jedhamee namni sun booda galee jedhameetiin dubbatamee ture. Hopefully booda jaalangaasaa yoo akka tasaa carraa argattee kan laayivii seentu taate dhimma nama sanaallee akka itti galchan we need to know. Kanaaf adaraa isinitti haa ta'u. Ergaan kiyya gabaabinatti har'aaf tanuma sagaleen koo ammaayyuu itti ol jabaadheetiin xiqqoo dubbadhee xiqqoo sagaleen koo rakkoo waan qabuufi kanaaf yoo xiqqoo sagaleen kenna kiyya cirrisee dhiifama naa godhaati waan kana ilmaan Oromoo bakka jirtanitti waan kana irratti hin cal'isinaa. Inni kun waan addaan completely saba diiguuf deemu. Akka san hin taane ammoo yookaan namni diigamaan saba keessaa achi bahee hadaamii itti ijaaranii jechuudha. Oromoon hadaamii itti ijaarti. Ilma ofiituu jechuudha. Ilma gosa ofiituu yoo dadhaban uf keessaa achi baasan. Shaneen kana clearly hubachuu danda'uu qabdi. Kanaaf adaraa isinitti haa ta'u waan kana manguddoo biyya keessaniitiin naagaa. Waan tokko namoonni garaagaraa asirratti laayivii join na gochuudhaaf horii na gaafataa jirtanii please yaanni keessan maal akka ta'e waan hin hubanneef yeroo biraa garaa jalaan naa barreessaati boru yookiin iftaan invite isin godha waliin seennee dhimma kana irratti mari'annaa. Har'aaf garuu warri requestii na gaafattan nama gara 10 akkanaa oltu requestiin deddeebi'ee na gaafatamaa ture nama hundaaf carraa kennuu waan hin dandeenyeef dhiifama isin gaafataa. Ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nagaa naa ta'a gargaarsatti haa dhaabannu. Laala maalaa godhu amma qofa nama 5 ta'eera. Nama kan hundaaf carraa kana kennuu hin danda'u dhiifama 8 jedhaa hundi keessanuu dhiifama naa godha. Dhiifama naa godha guyyaa biraa garaa jalaan naa barreessa nama 11 ta'eera amma laala namni daaretti na gaafataa jiru. Yes nama 11 na gaafachuu jira kana hundaaf carraa kana kennuu hin danda'u. Please waan kana naa obsaa naa qabadhaati waan hawaasa keenya irratti haa hojjennu ilmaan Oromoo tanneen ilma ana walaboomsuudhaaf ana bilisoomsuudhaaf nama lubbuu isaa kenne warra lubbuu isaa gaafatu lubbuu isaa balleessu irratti clearly dalaguun dirqama ta'a. Kanaaf adaraa isinitti haa ta'u please warri laayivii irra na gaafattan namni laayivii seenuudhaaf looliin deemu amma almost nama 20 ta'eera. Kanaaf dhiifama naa godhaa tokkochallee kamiin addaan baasee nama hin fudhadhu guyyaa boruu yookiin iftaanii maasenjara kiyyarratti naa barreessa waan irratti toopikii irratti dubbachuu barbaadan yoo kanallee ta'e irraa barreessa. I will invite you ufii gadhiisee carraa kana isinii kennaa. Har'aaf ammootu dhiifama naa godhaa nam tokkochaafillee carraa kana kennuu hin dandeenye nama hedduu waan ta'eef jechuudha. Akkasii ilmaan Oromoo naa jiraadhaa naa ulfaadhaa. Gargaarsa aartistoonni Oromoo gargaarsa aartistoota Ijiptiin rakkataa jiranii. Sabni Oromoo guddaan gargaarsa koloneel Abbabaa Garasuu dhimmoota ilmaan Eertiraa keessa hidhamanii ummanni biyya keessa ammoo hiriira bakka hundaa yeroo tokko wal gargaaree wal bira akka dhaabatu ture ergaan kiyya kanumaan samaraayis godheetiin isin biraa bu'aa. Nagaan naa jiraadhaa isin jaaladhaa ulfaadhaa naa jiraadhaa. Oromiyaan ni walaboomti sabni Oromoo akkanatti nafu ni bilisoomaa abbaa biyyaa ta'uun yeroon isii dhiyaataa jirti jabaadhaa. Yeroo biraa bal'inaa walitti deebinaa. Please ammallee irra deebi'a. Warri asirratti laayivii broadcast na wajjin seenuu na gaafattan naa barreessaa waan irra bara dubbachuu barbaadan xiqqoo amma sagalee kiyyoo dhageettan ta'e sagaleen kiyya rakkoo qaba. Kanaaf yeroo dheeraa kanaa ol turuu hin danda'u. Nagaan naa tura jabaadhaa fayyaadaa isin jaaladhaa horaa bulaa. Nagaatti.